akkam jirtan hordoftoota keenya arma dure is a forged is a rafada set builder method or method of defining property aja khalalu ta tokkodan. Let us move on. The set builder method is described by property that its members must satisfy. Set builder method kayon khaitin ijara mo yechuda khatin ifsullen amala isa qaba yechu amala wansani amala misensi isa da yechuda. Okay, this set method or having the condition to satisfy set or properties of a set. When you want to inni gutu qaba yechuda amalli yoo when inni gutu qaba yechuda inni satisfy godhu qabu wanni ijoon jechuudha seeti san irratti hundaa'ee jechuudha amala seeti san irratti hundaa'ee isa san guutuu qaba jechuudha ulaagaalee seeti san irratti hundaa'ee kan guutuu qabu jechuudha. Okay, in breath hammattuu keessatti jira write the representative of elementii bakka bu'u haa barreessitu ta'a. If a set, for example, of a set elementii seeti asan ka barreessitu ta'a jechuudha represent isa bakka bu'aa isaa jechuudha. For example, x in gunja and then written conditions that x should satisfy after a vertical line or column or vertical line dan kan barreessitu ta'a sanbooda immoo yoo kalaman koloni kana jechuudha. Kalan kannun kanan koloni kannun tuqa lameen tane jechuudha. Vertical line yookaan sarara akkatti sararu jechuudha. Vertical line akkatti akka naga sararu jechuudha. Let me write it down to you. Vertical line again bifa kanaan akka naga sararu jechuudha. Akkatti qatuma godhee jechuudha bifa seera diriirateen akkatti sararu ta'e jechuudha. As you can see on here asirratti jechuudha akkuma asirratti agartan akkuma asirratti agartan jechuudha. No on here akkanatti sararamee ona sarara kana ni agartan jin yaada vertical line yookaan immoo koloni goone je kolona gaanu tuqaa lama bakka takkatti jechuudha. Khanani beektani is not I'm familiar with you. It's familiar with you guys. Khanani beektani tuqa no tuqa kana jechuudha. You know it well guys. Let's repeat the one day. Let me make it bigger. As you can see tuqa lamee tana no tuqa lamee yani ngaynuti kalan yani dibama ingilifani bifa kanaan ka barreeffamu ta'e jechuudha guys. Ono representative bari kana bakka buufte jechuudha. Representative of the element of a set jechuudha. Ono kan kamal bakka bu'e element of the set bakka bu'e. Konommo as keessa as hanga si komal conditional set that x satisfy wantoota haala x in kun guutuu qaba jechuudha waan isarraa eegamu san. X in san waan isarraa eegamu qabu san conditionii san murteessu jechuudha. Na hubatan jiyyata. Ifa ka ta'u ta'a kutaa amma itti aanu kanatti. Kutaa itti aanu jechuun koo asumatti kunoo fakkeenyaaf example tana gaafa daleegne ifa isinii ta'a jennee abdaddaa. Kanaafuu waan isin rakkisuu takkan qabu barattoota. Follow me guys. Describe the following sets using set builder method. Set armaan gadii kana maloota set builder method kana fayyadamuudhaan ibsi jira. Amma fakkeenyaaf asitti set A'n kuni set A'n kun 1 2 1 2 3 dot jechaa deemee 10 can be described as kon akka kanatti ibsamuu danda'a. Akka kamitti A x is element of natural number. X is element or A belongs to a natural number. I know it. Okay, jennin. And then x kunammo conditionally that conditional satisfy kayennun kan
inni kun that conditional satisfy kun represent of the element of the set asitti kun asitti kaasii kun represent of the element of the set ka elementii setidha san bakka bu'u ennaan gama kanaan garuu kun conditionidha. The condition that x satisfy haalota x san setiin x dha san jechuudha guutuu qabu jechuudha waan isarraa eegamu jechuudha ulaagaa inni guutuu qabu nama hubattanii barattoota kun asitti ka bakka buufne elementuma san ka bakka buufne elementii seetii sana ka bakka buufne asitti ammoo wantoota inni guutuu qaban jechuudha seera looyyoo qabu seera kennuu kana ka guutuu qabu jechuudha xin walubanna jeeyaadha. Let us move on. You read this as A is asitti kalan kainun kana jalqaba asitti kalan jika vertical line kainin kana no as you can see x je vertical line takau kolani tana bakka buuse jechuudha. Kolan kainun tana jechuudha. Tuqulame jechuudha. Tuqulame kana bakka buusan. Tuqulame tana bakka buusan jechuudha. Kun kana jechuudha. No yookaan vertical kana bakka buusa yookaan kolan kainun kana bakka buufama jechuudha. Sammuuta x that represent the element of the set kainun kana jechuudha. Ka element set dha bakka bu'u. And then x that condition x must be satisfied. Wanta conditionii haalota xin san guutuu qabu jechuudha. X san haalota inni guutuu qabu jechuudha. Seerota isaa jechuudha. Inni lammaffaadha. No asuma irratti agartan jechuudha. Asitti jechuudha. Walubanni jee yaada barattoota. Akkamitti dubbifnu ogaa dubbifnu jaa. A is the set of all elements of natural number jaa. Less than 1 or 11. Maal jenne A is the 10. Een kun een asii kun seetina jennu kan namti een san maali? Een san the set of all elements of natural number. Elementii natural numberii kaa hunda ta'e. Natural numberii jechuudha. Leezaan 11 ka ta'e jechuudha. Asitti leezaanidha. X less than 1 or 11 kennuun kana jechuudha. Kana jechuun 1 is excluded kayyoo. Excluded akka jennu haa hin hammatamne jechuudha. Amma kana yeroo hedduu kaasuuf yaaleen tureen fakkaata eegas less than or equal to je 11 gosa akkana je 11 x less than or equal to less than or equal to less than or equal to 1 yoo je fakkeenyaaf amma 11 yoo je amma fakkeenyaaf 11 yoo je maali 11 ni hammatama jechuudha. Garuu asirratti less than or equal to nyen less than qofa je saniifuu 11 hin hammatu jechuudha. Okay, let us look on choose example. Second is our next example. Let jahainu mal A equal to brass keessatti in the brass kana ammattu kana brass jaante yaamamte jechuudha. Bro jani yaamamte guys. Brass keessatti jechuudha 0 to 4 jechaa deemaa jechuudha. This can be described as A equal to yennanga. Inni kun akka kanatti ibsamuu danda'a. Akkamitti A equal to yennee je brass banna. X ni goona san booda kalan goona. Kalan kennuun kana yookaan akkanaa sarara kana jechuudha. Vertical line kennuun. Vertical line xiqqaa jechuudha xiqqaa kana bar kennuun jechuudha yookaan. Okay, anzanja.
And then uh, x is element of non-negative even integer. X is an element of non-negative even integer. Non-negative kate even kate malee akkasumatti illee malee integerii kate jechuudha. Hubattanii barattoota wal hubannee akkasi bifa kanaan bakka buusuu dandeessan jechuudha barattoota. Okay, write the following sets using set builder method. Set builder method kana fayyadamtanii kaasii gadi kana barreessuu qabdan jaa. Amma kana akkanumatti hoggaa ilaaltan jechuudha. Hoggaa akkanuma ilaaltan amma fakkeenyaaf A irratti jechuudha. Amma kana easy way jechuudha karaa gabaabaa akkam gootanii barreessu. D jettanii egaa wal qixanii ta'a. Birasii teessan bantanii jechuudha. X dot kolomanii lamaan jechuudha. Yookaan biras gootan yookaan vertical line kan jennu jechuudha. X is element of X is element of natural number and jettaniinga and jedhin bakka buufadhe bakka tana mallattoon and jedhin bakka buufadhe iddoo qusachuu fi and 2n x wal qixanii ta'a 2n minus 1 gootan. Yaadaan egaa wanni kuni yaadaan garuu formulaa qaba inni. Yaadaanis barreessuu ni dandeessanii formulaa qaba garuu sequence irratti ni barattan kutaa 10 waa xiqqishuma ni jira garuu boqonnaa tokkorraa eegas kutaa 12tti bal'inaan kan baratan tawaayee kanaati. Unit 1 irratti jechuudha. Sequence and series kan jiru irratti tokkoon kan baratan ta'a bal'inaani. Gosoota sequence akkasumatti taayippii isaanii jechuudha. Garuu kutaa 10tti illee pattern ishonni kaasee of ni yaala jechuudha. Kitaaba irratti waa'ee patterniti. Kanaas waa'ee arithmetic fakkeenyaaf amma formulaan asitti ittiin tolfame kun waa'ee arithmetic sequences yookaan arithmetic pattern kennuun jechuudha. Arithmetic progression jechuun isin dandeessan arithmetic pattern, arithmetic progression or arithmetic sequences jechuun dandeessan. It is your alternative is wide guys. Alternative kennan bal'aadha jechuudha. Ani akkamitti dhufee jettan katee video tolcheetiin jira kana irratti garuu boqonnaa tokko kutaa kurnaffatti jechuudha waa'ee arithmetic sequence. Waa'ee arithmetic sequence akkanumatti hoggaa ilaaltan jechuudha. Formulaan kun OD'ti isn't it? OD'ti OD'dha inni kuni. As you can see on here is odd number ida. Akkamitti dhufee jettan innis term or general terms of sequence jira. Kanas yoo kan agarsiisa akkamitti dhufee jettan ta'e kutaa 10tti irratti part 1 irratti hojjedheetiin jira. Video kiraasan ilaaluu dandeessan guys bal'inaan jechuudha. Yoo kan agarsiisanis katee isiniin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma siiqawwan asii kan nama kun seera arithmetic sequences jedhanii jira. Arithmetic sequence hoggaa jennu wanta hir'isuudhaan takkaa'u iduudhaan paaranii ta'e jechuudha. Paaranii deddeebiinsa ida'uinsa yookaan hir'isuudhaan kan garaagarummaa isaanii wal qixa ta'e tokko jechuudha. Differensii isaanii ida'uun takkaa hir'isuudhaan garaagarummaa lakkoofsa lamaan jidduu wal qixa ta'e tokkoon arithmetic sequence yookaan arithmetic pattern yookaan arithmetic progression jennee yaamna jedha. Kanas akkamiin wal qixa ta'e jechuu dandeessan. You can say that again. Isin wajjin walii galee jechuudha akkasii yoo gaafattan. You are right guys. Fakkeenyaaf amma takkaa jenna takkaa fi sadii jidduu meeqaa jira?
jechuun koo takka ida'uu meeqaatitu sadinuu ta'a. Takka ida'uu meeqaa sadinuu ta'a. Takka ida'uu lamaatitu sadinuu ta'a. Okay. Akkas jennee jira. Sadidoo meeqaatitu shanuu ta'a. Sadidoo x wal qixanii ta'a shan kennuun jira. Ittis barreessuu dandeenya. 3 plus x wal qixanii ta'a 5. Yoo gas godhuu dadhabdan jechuudha. 5 dha afaan kootu irraa na hubattan jechuudha. Asirratti a little bit tricky guys. It's confused because it's unclear learning. Hoggaan barreessu jiru kan isin ifa ta'uu dhabuu danda'a. Garuu hoggaan afaan hin dubbadhu leelaa barreeffachuu dandeessan jechuudha guys. For the sake of time guys. Yeroodhaaf sorry gaafa kita dabarsinu jechuudha. Asitti yeroo dabarsinu maayinisiin dhufti. Asittis maayinisii jechuudha. -3 asinis minus taati. Minus 3 by 3 minus by -3 is will be 0 dam isn't it? Plus 0 plus x will be 5 minus 3 is will be 2. Okay. 0 plus x is x, isn't it? Akkasimi. Sanaafu 2 dha jechuudha. Asis jalqaba reefuu tanaa sanoo meeqa kenne? Lama yoo takka irratti taane sadii nu dhufe. Isn't it? Asittoo sadii irra yoo meeqa taane shan nu dhufe. Yoo lama itaane shan nu dhufe. Kanaafuu sequence yookaan pattern kanaan arithmetic sequence yaniin. Okay. Let us do A1 jennee jira arithmetic A sub 1 jennaan hoggaa takka takkas A sub 1 garuu yeroo hedduu ammoo warroonni as nuti warri as jirru kun yeroo hedduu ifa akka ta'uuf A1 jennee dubbanna. Garuu clearly ifni isiidha A sub 1 jennee dubbama jechuudha. A sub 1 1idha. Eessaa dhufe A sub 1 jechuu dandeessan. A sub 1 kan inneef no akkuma asirratti agartan start from 1 takkarraa ka'emi bifa saniif jechuudha. Saniif A sub 1 jennee yookaan A1 arithmetic first arithmetic kennuun arithmetic takkaffaa isa takkaffaa jechuudha jalqabaa. Inni lammaffaa 3 inni sadaffaadha 5 inni dhumaa hin beekamu jechuudha. Kontiinis akka deema. Garuu orderiin inni kaa'ame kun odd number. Walubannee barattoota formulaan kun akka itti dhufe san agarsiisuuf guys. Walubannee conditioning kun akka itti dhufe jechuudha. That condition x is that condition must be satisfied. Kagoon inni kun haalota x kun guutuu qaban. Am I right? You got it well? Let us do together. Okay, A1 akkasiin jechuudha. D kennuun difference isaan jidduu jiru inni jira barattoota. Garaagarummaa isaan jidduu jiru lama jenne reebu jalqaba baratee jechuudha. Saniifuu formulaa akkamtu jira. Gaafa arithmetic sequence barbaadan jira. AN jettaniin takkaa'u A sub N wal qixanii ta'a janiin A1 plus jettan or A sub 1 plus times x booda plus x gootan booda N minus 1 cuftanii jechuudha. Ammattuu tunis ammattuudha guys barattoota. Tunis ammattuudha. San booda D dhaan baay'iftan jechuudha. That constant D or difference D kennuun jechuudha. Isinii galee barattoota formulaan kun kana fakkaata jechuudha. Formulaan arithmetic sequence dha. Kana fakkaata jechuudha. AN wal qixanii ta'a A sub 1 or A sub N wal qixanii ta'a A sub 1 plus ammattuu bantanii N minus 1 ammattuu cuftanii san booda D dhaan baay'iftan jechuudha. Difference D yookaan constant isaan lameen gidduu jiru jechuudha. Arithmetic sequence gidduu isatti aanuu fi preceding terms between preceding terms and next terms kennuun jechuudha. Isa duraatii fi haa itti aanutti gidduu kan jiru difference isaanii saniin D jennee yaamna jechuudha. Kunis saniin akkas baay'ifamee bifa kanaan kaa'ama jechuudha. Okay, itti galfanna maal nagaa? Itti galfanna eenyuuf eenyu qaba? D qabna. Okay, yes, we have D, and also we have A sub 1. A arithmetic isa jalqabaa jechuudha. First arithmetic ni qabna jechuudha.
innis gatiin keenya waanidha. Kaanoo gatiin keenya tuudha. Saniifuu itti galchina gaafaratu. Okay, itti galchaame. N ettaninga. Sab N qabu wal qixani tahaa. Waan hin meeqenne waan inni gatiin keenya. No akkuma asirratti agartan jechuudha barattoota. Akkuma asirratti agartan okay itti galchaa. Isinillee akkasumatti galchuu dandeessan viidiyoo pause gootanii barattoota. Because practice makes perfect guys. Okay, ammattuu cuftanii ammattuu bantanii jechuudha. Asitti ammattuu bantanii n minus 1 cuftanii diin keenya meeqanne diin tuudhenne bakka diidhaa kana tuu godhatan jechuudha. Tuu godhan sanbootanii baay'istanii jechuudha. 2 times minus 1 2 times n jechuudha. 2n ettaniin minus 2 no asitti waan hin gizee baay'ifne jechuudha. 2 okay plus egaa ammas keessa baasnee jiraamre plus takkeetti teenya itti as fidannee jechuudha. Okay sana booda wal qixxaata godhuun hin raanfatin egaa barattoota akkana bifa kanaan egaa seera herreegaa beektu guys. Aniifuu asitti 2n ettaniin gaa 2n hunoo kana barna huni dee'uudha. Quba qabduu barattoota. This is plus kun plus waanidha kun tuudha. Saniifuu tarmii wal fakkaatu wal bira geessisan jechuudha. Gaafa as finnu kun positiifi kun negatiifi. Saniifuu minus 1 jechuudha. Formulaan keenya kanadha. Kanaafuu inni ettaniin gaa or sab n wal qixxani tahaa. 2n minus 1 is our formula. Maaliif formulaa kana ta'e jechuu dandeessan? Kanaas wanni ta'eef kun condition inni satisfy godhuu danda'u. Maalirraa satisfy godhuu danda'e? Achi keessa jiru sanirraa jechuudha. Representii bakka bu'u garuu inni maali? Natural number. Okay, natural number kate. Odd natural number jechuu dandeessan. Natural element x is element of odd natural number. Natural number yoo jennu isiniif galaa isatti waan jechuudha. Takkarraa kan koomi bifa saniin deemuu dandeessan jechuudha barattoota. Bifa saniin deemuu dandeessanii akkana bifa kanaan dhufa jechuudha. Iddoo wanni hedduu fudhata gaa'ii yeroo hedduu fudhata kanaa tolchuuni isin garsiisuuf malee individuaalii gaafa daleetan dhuunfa gaafa daleetan easy guys salphaadha jechuudha. Yaadanis tolchuu dandeessanii akkamitti kun meeqarraa akkas goone meeqarraa akkam yoo goone kaja kana fiduu dandeessan jechuudha. Yaadanii garuu formulaan isaa bifa kanaanii jechuudha. Bifa kana fakkaata guys. Bifa kana fakkaata jechuudha. Kanaas biirratti jechuudha. Biirra gaafa dhuftan asitti 2 4 6 8 jechaadima lakkoofsa kun gisee akka inni ilaaltan evenidha jechuudha. Even numberidha. Also natural numberidha jechuudha. Kana ammoo hoggaa ijaartan a equal to jettanii ijaartan gaa a equal to ka sana booda jechuudha. Equal to bira sii bantanii x jettaniin san booda vertical line yookaan semicolon godhuu dandeessan tuqlamee jechuudha. Semicolon x is element of jettanii akkuma beektan element of jechuudha. Meequrree akkuma yeroo jalqabaa kaasaa turre ammallee kaasaa jiru jechuudha. Element of natural number okay endaa jettanii endaa yookaan endaa kana barreeffachuu dandeessan barattoota. Ana karaa gabaabaadhaan yookaan shorti kat yookaan kat way kat re'een gisee jennu bifa kanaan barreessina jechuudha. Re'een kat rating okay barreeffama karaa gabaabaadhaan yookaan barreessinu is clear guys. Egaa akkana barreeffanne jechuudha. X equal to jettanii x equal to inni dandeenya. Where jennaan where x is jettaniin where x is 1 less than or equal to inni kana jechuudha. X less than or equal to less than or equal to 4 jechuudha.
Am I right? 1 less than or equal to x. Less than or equal to, let me make it n x kana yeroo hedduu dubbachaa oolla waan ta'eef sanii barkii n x bare n kana saniif itti haareeti guys. Kana akka akkasitti hubattanii abdii qaba. Okay, in 1 less than or equal to where jeeti beekadha gogaa kanyu biseera maatisiti kunama x equal to n tan samboota koomaa gootanii where jettaniinga eessa gogaa inni kun hangana hangana gitu qofate isin hubattanii eessaan keessatti takkarraa ka'ee hanga afurii gaafate inni kun kunis asittis bounded sequence yaani gaafate jecha walitti yookaan barattanii jira kitaaba walitti kutaa 12 kutaa 12ttis kaasuuf yaaleetiin ture waa'ee sequence and series qayyuu it is bounded kun bounded qabu yoo qabu dalloo yoo qabu dhumata qabu jechuun bounded yookaan bifa sanii jechuudha guys. Kana enda kayo kana kati confuse kasi ngone me get rid of this enda ko ano asit x equal to n jechuudha guys. Let me make it clear. Enda kayo kana mallattoo kana bakka buufanne deni x warqidane ta 2 n barreessani. Where jettan barreessan jenne mire where barreeffamni gaa walitti cheente guys. Where giseen jiru isiniif gala jeeyaadha formulaan kanaa jechuudha. Formulaan kun eessaa dhufee jechuu dandeessan barattoota. You can say that again in Sinjaanis. Isin hojii walii galee jechuudha irra deebitee jechuu dandeessaa jechuudha yoo ta'an as keessatti contextual meaning ika galumsaa kan nusanin ansi hojii galeetiin jira I agree jechuudha. You can say that again okay no contextual meaning not literal meaning. So ika kalatti osoo ta'in ika galumsaa kan inni hime you can say that again gitiin jiru an isin hojii walii galeetiin jira jechuudha. I agree I see jechuudha. I galeetiin jira jechuudha isin hubadheetiin jira jechuudha. Sorry. Kana bifa saniin akkana hubattanii isiniif dhaama barattoota. Amma even in number idenne jira element of natural number akka ta'e you can now it will kana sirri beektan jeen amanasi abdadaasi. Okay, sana booda garuu eega xumurtanii haa jechuun eega xumurtan booda birasii akka banne cufu qabdan gaa kana waan wal shakkiin miti waan itti wal confusion miti jechuun asii birasii eega banne saniifuu bannee banaan dhiisnu gaa'e cufuun teenye jechuudha. Eega xumurtan booda bifa kanaan cuftan jechuudha. Ammattuu bandatanii cufu it is familiar with you guys. Kanaas akkatti dhufee nu barsiisii jettan ta'e I can show it well guys. Kana isin garsiisu sirriitti isin garsiisa. Garuu iddoo yeroo fi iddoon sun rakkisaa jira waan ta'eef ammaaf jechuudha isin garsiisa. Gaaffii bii kana irratti jechuudha. Bii kanatti akkamitti akka dhufe formulaan amma asirratti barreesse kun isin garsiisa jechuudha. I'll show it guys. Don't worry. Rakkitina isin garsiisa. Garuu biirratti gaaffii nuuf ga'a. Because yaada isaa hubatte waan ta'eef hojjechuun hin dandeessan. Yoo hojjechuun hin ta'es haa isin cinqoote nagaafachuu dandeessan komantii keessatti ifa adda ta'een jechuudha. Clearly haa ta'een jechuudha. Exercise qofa jechuudha. Guutuu isaa hojjetee individual yookaan qofatte jechuudha. Isiniif kalaqqisa yookaan isa rakkisu ta'e jechuudha. Akkamitti dhufee kaayyuu fi kanaanis hundaanoo isinii wajjin hin jira barattoota. Kanaafuu don't be economical with your question asking me. Gaaffii na gaafachuudhaaf bakka isin dhibee jechuudha na gaafachuudhaaf ifin qusatinaa guys. You can ask me at any time. Yeroo kamiyyuu jechuudha. From anywhere iddoo kamirraa jechuudha. This is clearly well I guess thanks to technology. Galanni ka technology digai. Yeroo gaariidha jechuudha. Saniifuu
haa hojjennu haa formula haa buuldi goonu formula kana haa ijaarrume eessaa dhufe where does it come from jechuudha. Kanaas itti galchitanii ilaaluu dandeessan formulaa kana. 2 inni akka jennu fakkeenyaaf amma as keessa 1 gaafa galchinu 1 times 2 is 2. Okay, 2 galchaa. 2 times 2 is 4. Okay, 3 galchaa. 3 times 2 is 6. Okay, 4 galchaa. 4 times 2 is 80. As dhaabbatee jira. Kunoo bounded godhee jira. Dhaabbataadha jechuudha. 4 bira darbuu hin danda'u jechuudha. Kunoo dhaabnee jira isaatti. Innin takarraaqee jechuudha. Akkasni hammata innee jira guys. Kunoo equal to jechuudha. Less than or equal to. Irratti qaayoo wal qixa kaa jennuun san jechuudha. Isinii galee barattoota. Isinii galee. Karaa biraatiin maali isiniif kaasuuf yookaan isin amansiisuudhaaf yaalaa jira natti tolullee. Less than or equal to kayyoo kana let is what little at the top. What it look like. After that, what it looks like. Egan xiqqishuma gama gubbaa kanaa irraa dhaamsee less than or equal to yookaan greater than or equal to kan kanarraa yoo xiqqishuma gama gubbaa kanaa xiqqishuu dhaamsine maaltu isin mul'ata kan jiru naaf ibsitan jechuudha. No, let us swap it off or get rid of a little bit. Xiqqishuma jechuudha. No wurtuufaa. Have you got nargitanii maal fakkaata? Walqixan fakkaatu gaafa san dhaamsinu jechuudha. Kophattiin kaasee dhaamsee isin agarsiisa. Akkana less than or equal to jechuudha fakkeenyaaf kun. Okay, ni dhaamsanii gama gubbaa kana jechuudha. Equal to kan jiru kun eessa jira jechuu dandeessanii. Equal to fakkaatu jechuudha amma kaafee kun. Kun amma equal to fakkaatu. Kun kaafee kun equal to fakkaatu. Isn't it? Equal to fakkaate jechuudha. Kunis karaa ifa ta'uu hin jeetiin amma greater than or equal to gaafa kaaftan jechuudha. Let me make karaa gama gubbaa kanaan xiqqishuu dhaamsiname. Let us try. No, walqixan fakkaatu jechuun dheerina isaa malee walqixaa miti guys. Kana jechuun bakka akka ifa isinii ta'uu barattoota maal walqixa jechaa ooluun ka'ee kun walqixa fakkaata. It is clearly guys, clearly enough jeetiin yaada. Formulaa san biran tariin nun tarsiisin jaan. Please don't play as off naan jechuu dandeessan. Nu taphachiiftee formulaa san bira nun gochiisin jechuu dandeessan. You can say that. I agree. Isin taphachiisee formulaa bira kutu isin gochiisuudhaaf isin yaalaan jiru guys. Kanaafuu hojjennu jechuudha. Formulaan keenya kamiinne kana dhufuu qabenne to inni dhufuu qaben. Garuu start off conditionii inni guutuu qabu conditionii 2, 4, 6, 8 jira. Isn't it? Kanaami formulaan kan nama jechuudha. Kan nama kan. Isn't it? Okay, arithmetic dha kunilleen. Arithmetic rogaanoo difference isaanii equal dha jechuudha. Previous term difference with previous term to the next term will be 2. Isn't it? Akkasimi. Okay, fakkeenyaaf amma lamarra yoo meeqa idaane 4 ta'a. Lamarratti yoo meeqa idaane 4 ta'a. 2. Okay, you can say that again. Afurra yoo meeqa idaane 6 ta'a. 2. Okay, jaarra yoo meeqa idaane 8 ta'a. 2. Kanaafuu differensiin keenya 2 jechuudha. Saniifuu differensiin keenya our difference is 2 inni fudhanna jechuudha. Our difference is 2. Okay, arithmetic. First arithmetic kainun arithmetic jalqabaa maali? A1 kainun yookaan A sub 1 kainun walqixa ta'a 2. Isn't it? No, akkuma asirratti agartan 2 dha miti. No, 2 dha miti. 2 etanii barreessitan. Okay, D. Diin keenya meeqa? Diin keenyas 2 dha. Okay, diin keenyas 2 dha. Yes. Saniifuu formula arithmetic sequence dhaan akkumaan as I told you before, we can write it that again. An equal to A sub 1 yookaan A sub n walqixa ta'a. A sub 1 A dha by the way A dha kuni gaggaan barreessu jiru it's clearly
hoggaan dubbadhu isiniif ifa jeeyaadha ita'uu ettaninga amma tubantanii inni -1 times d dha jechuudha times d dha jechuudha amma tujuftanii jechuudha san booda gatii qabnu qofa itti galchuudha gatiin qabnu eenyu waan maal qabna tuudha qabna isin teet akkasii barattoota okay san booda inni gootanii -1 diin keenyaas tuudha akkasii barattoota saniif waliin baay'iftanii jechuudha wal qixane ta'a 2 plus jettaniin 2 times n is 2n okay 2 times -1 is -2 isn't it -1 -2 fi -2 waliin dhaaf meeqaan noofe wal qixane ta'a 2n is the left one kaafee jechuudha saniifuu n wal qixane ta'a meeqa 2n jechuudha formulaan keenya nuun dhufne bifa kanaan hundinuu dhufuu danda'a jechuudha barattoota kan clearly enough ifa qatee jechuudha kanaas akkamitti dhufee kaayettaan kun bifa kanaan dhufee warroonni kaanis bifuma kanaan deema saniifuu kanarratti yeroo balleessuudha minna yoo kaa itti fufnee kaa itti aanu topic itti aanu operation note or notice kennu kana I got notion of set kennu kana mallattoolee seetiidha kana jechuudha kan yoo baranne irra yoo kaa isin yoo isin kaa isinitti kaa jabaatu ta'e gaafii takka illee any question on here you can ask me guys in the comment keessatti gaafii biraallee jechuudha kana wal qabatu ta'e comment keessatti na gaafachuu dandeessan barattoota saniifuu haa itti fufnume topic 1.2 it said let me get rid of this the notion of set kennun kun empty set tuta duwwaa mallattoon isin notion isin bakka buutummaa jechuudha a state which doesn't contain any element is called empty set or void set or null set isaan sadeenuu qabadha qormaata irratti hin hafan waan ta'eef void set null set null injiin agaa null jaanii dubbisanii null miti barattoota null jaa dubbisa void set null set null miti null eenyullee yoo dubbisee null jeesanii dubbisee isin correct pronunciation isidha malee null akkasaa dubbisa okay empty set is donated by the symbol kanaan bakka bu'a jechuudha the symbol kanaan empty in braces elemented keessa jiru jechuudha or zero godhanii guddiftanii zero barreessanii irra gadhoossan jechuudha as you can see on here akkuma asirraa agartan kana jechuudha okay example 1 let a mee eenja okay brasii ol qixataa x brasii banee x semicolon colon yookaan vertical line kennuun jechuudha sarara akka gadhoosuu danda'a takka immoo kolonii lameen tana godhuu kolonii kennuun kana tokko lameen tana godhuu danda'a jechuudha taa'amni yeroo dubbatu akka inni nutti himete jechuudha okay 1 less than x less than 2 x is a natural number x is a natural number ite garuu immoo takkarraas guddaa ta'e lamarraas xiqqaa yoo ta'e ni jira lakkoofsi kana natural number ite barattoota ni jira. Is there any number between any number that natural number in between 1 and 2? This is clearly enough guys. Kon ifa gala jechuudha maaliif natural number ite takkaa fi lama gidduu lakkoofsi jiru ni jira hin jiru. Saniifuu it is null jennaan yookaan void yookaan empty set. Void set, empty set. Sadiinu qabadha jecha asirraa kana vocabulary asirraa tun isin fayyaddi. Empty set qabadha, void set qabadha, and also null set qabadha. It is very important to you guys. Alaan isin barbaachisa. Okay, kana jechuun zanja saniifuu jaa x a is empty set because an empty set yookaan null set yookaan void set jechuun isin bakkatan. namatti tolu ogaa kanatti choice kana qabdan jechuudha ogaa filannoo kana hafeetan keessa fudhattan takka void set null set empty set ogaa it's funny guys I guess
It's funny to me, guys. Because sababni isaatis there is no natural number between 1 and 2. Maaliif sababni isaatis 1 takkaa fi 2 jidduu natural numberiin hin jirreefi jechuudha. Okay, finite and infinite set. Finite set kennuun kun kaa dhuma qabu jechuudha. Kaa bounded qabu jechuudha. Kaa dalloo qabu jechuudha. Kaa afaan biraatiin bounded yookaan boundary yookaan bounded yookaan kaa dalloo jechuudha. Kaa dalloon itti ijaarame. Boundary yookaan immoo isuma kana bounded yookaan is adjective boundary yookaan immoo noun. Verbal noun jechuudha. Kaan kun Ingiliffaa keessaas yookaan Ingiliffaas isa wal hubachiisuudhaaf jechuudha. Ingiliffaas kan barbaadde yoo ta'e Ingiliffaas kan inni isin barsiisu jechuudha. Kitaabota isin diddibee na gaafa dandeessan. Qaama akka hojjennu eessaa akka isin diddibee gaafillee na gaafa dandeessan jechuudha. At any time from anywhere thanks to technology. Daa'imni kaa technology digaa na gaafa dandeessan. Okay. Kalau itu misalnya itu kah boundary kau itu kah delo kau itu orang berarti delo kau ini kah delo kau ini you know it delo itu na ijarsa kah kau itu aci berarti taruh hinden tinggi itu kah duma kau itu demi duma apa infinite kan nama kah duma kau ni itu makanya ama list the set of all natural number using je natural number hunda list godhuu jeema hin dandeenya lakkoofsa natural number ta'e hunda tarreessaa hojii hin dandeenyu saniifuu kan dandeenya kun infinite yaaniin infinite set jechuun bifa sanii jechuudha. Okay. Definition 1.1 irra a set which consists of a definite number of elements is called finite number. Definite number ifatee tokko jechuudha. Lakkoofsa ifatee tokko elementii ifatee tokko kan qabu jechuudha. Consist elementii ifatee tokko jechuudha qabu maal jennee yaamna jee finite number jennee yaamna finite set jennee yaamna jee. Okay, a set which set is not finite or doesn't contain the definite number. We call it infinite number. Infinite set malte doesn't contain definite number or definite numbers of elements. Kan contain to infinite set example to okay a set one a set of natural number up to 10. Set natural number ite hanga 10 is a finite because it has finite or limited number of elements. Okay, kanis lakkoofsa natural set elementi natural number ite natural number start from 1. Beektanii jechuudha. Start from 1. Sorry. Saniifoo jechuudha. Kana fakkaate jechuudha. Takka hanga 10 jechuudha. Saniifuu limited qaba. Daangaa qaba. Isn't it? Saniifuu set of akkana kanaan finite set jennaan. Set of African countries in a finite set. While the set of whole numbers is an infinite set of fakkeenyaaf amma tuutonni biyyoota Afrikaadhaa jechuudha. Biyyoota Afrikaadhaa gaafa walitti tuutunni goone jechuudha. Itoophiyaa, Keeniyaa, Eertiraa akkas jennee fakkeenyaaf amma gaafa tarreessinu jechuudha. Sudaan jennee Somaaliyaa akkas bifa saniin gaafa tarreeffamu faanaayitiidha. Biyyoonni kun lakkoofnee fixuu dandeenyu ni dandeenya. Saniif akka lakkoofnee fixuu dandeenyu kanaan faanaayitii jennaan. Kaa limitidii yookaan daangaa qabu jechuudha. Kaa fixuu dandeenya amma hool nambarii lakkoofsa hundaa kan inni lakkoofsota hundaa kana amma lakkoofnee fixuu ni dandeenya. Hin dandeenyu. Saniif kana kanaan infinite set jennaan jee. Isinii galee barattoota. Okay.
inni sadaffadha maal jedha if a yoo a'n walqixane ta'a kana qabaate kunis finite. It is then set A has finite number of elements, and the number of element of A is donated by n of A. N of A jennaan guys, n of A yookaan number isaati guys. Number n of A yookaan element of A jechuudha. Number of element inni kana akka lakkoofsa fudhannaa number of element of A jechuudha. Isinii galee barattoota number of element of A element baay'ina elementoota isaa karaa gabaabaa akkasii qabadha. Baay'ina elementoota isaa meeqa? 10 jenne n baay'ina elementoota A takka 2 3 takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuudha. No 10 jettanii barreessuu dandeessan jechuudha. Okay. Exercise 1.4. It said define empty set from the list below. Kana asii gadi kanarraa identify godhiya. Identify empty set khate adda baasii. Empty set khate khamii as keessa. Asii gadi nu kanname kana keessa. Okay, khamii mee dhiiroo. Khamii dhiiroo halaallu. Fakkeenyaaf natural number ta'e x natural number ta'e kana irratti jechuudha. 5 fi 6 jidduun jira natural number ta'e hin jiru. Kanaafuu empty set, void set or null set jettanii. Okay. The set of odd natural number is divisible by 2. The set of odd natural number divisible by 2. Ni jira lakkoofsi odd. Odd jechuun maal hiikaa isaatiif yoo odd jechuun lakkoofsa lama hiramne jechuudha karaa biraatiin. Inni immoo natural number ta'e odd natural number ta'e kan lama hiramu jira. Ni jira akkana hin jiru kanaafuu empty set jettaniin. Okay, B'n empty setidha. As keessa 0 jira saniifuu empty set jechuu dandeessan. Not empty set. Inni seetii takka qabama. Seetiin isaa tana kun takka oodhaa tana jechuudha. Oodhaa tana. Ootana. Kunoo empty setidha. Sintun sida din orketeta empty setidha kun. Because akkuma jalqaba irraa kaasuu yaalaa turre empty set jechuun yookaan void yookaan null set kan jechuun akka o yookaan 0 guddoo tolchanii irra gaddoosan jechuudha. O beektu o gootee irra gaddoosan yookaan immoo as a funny thing 0 guddoo gooteetiin irra gaddoosan. We call it empty set, null set or void set. Duwwaa jechuudha. Qafoo jechuudha karaa biraatiin. I'm sorry, qafoo. I don't know. This word is I'm familiar with you, I guess. Lama fanya jechuudha. Identify the following sets as finite and infinite set ja. Infinite set akka infinite set adda baasiyya. The set of days in a week, it is finite set. Lakko guyyoota wikii torban tokko keessa jiru jechuudha. Guyyoota torban tokko keessa jiru finite dha lakko inni bituu hin teenyame. Isn't it? In Nibala, the set of all real numbers, what is infinite set? All real number in la coffee on the nuance infinite set. Okay, Bino, Biana Ramaja, set in beta, x is column, x is even prime number, it is infinite. X is the factors of 30, it is finite set. Yeroo wajjin saniif saffisaatti mee akkamitti factory ta'e akkamii nagaafachuu dandeessan isin yoo qalbii ta'e let us move on. X is kunis kaasiidha diirratee jiru. X is multiple by 5 goonu. X is multiple of 5 hogaayoo kunis infinite jechuudha. Baay'ifama shaniiti X in kuni hogaayoo kunis infinite seetidha jechuudha. Okay. Kono x is the factors of 30 kan finite setida. Kono p kainon kun p enne set p x press bane x samboda kalan x element of integer. X is less than -1 kayon is infinite setida jechuudha.
Okay, barattoota keenya obsa keessaniin dhaggeeffachuu keessanii guddaa galatoomaa. It is enough for today. Araan tana gaadha jechuudha. Saniifuu equivalent set kayyoo kana toopikii isa equivalent set kayyoo kana yeroo biraa qabannee kan dhufnu ta'a barattoota. With clearly enough jechuudha. Isa ifa ta'e wajjin kan dhufnu ta'a. Until then have a wonderful days and also times. Guyyaa gaariis yeroo gaariis qabaadhaan isiniin jaa. Thank you so much. Yo.